Akkam jirtan barattoota? Taa. Mee barattoota isin yaade faaruu mee ol kaa gara barumsa keenyaatti osoo hin seeniniin dura wanta sagalee keessan babbareeda kan duraan faaruu nu dhageessistan sanallee sirriitti dhaggeeffachuudhaaf qophaa'een dhufe waan ta'eef isinillee sirriitti na dhageessisuuf qophiirra jirtani miti? Mee dura mee isin nagaa keessan qaamni keessan hunduu nagaa? Harki keessan naguma? Mee ilkaan keessan na agarsiisaa hin jiraa? Ilkaan keessan hin jiraa? Kan milkeessaa ilkaan isaa mul'atu ni jiraa ilkaan keessan? Gara faaruutti seennaa faaruu isin jechisiisaa isin immoo sirriitti jettu. Maqaan kee eenyu? Maqaan kee eenyu? Eessaa baratta? Hagamiin galta? Dammitu chaacha hoo attishee sagalee keessan waan tokko hin dhageenye. Ciree nyaanne? Irran isinii deebi'a. Maqaan kee eenyu? Eessaa baratta? Hagamiin galta? Dammitu chaacha hoo attishee. Amma immoo faaruu tokko naa dabaltu. Naa dabaltu miti? Wallaalummaan haafuu hundinuu haa barannu qubee afaan Oromoo barannee haa barsiisnu. Ba ca da wallaalummaan haafuu hundinuu haa barannu qubee afaan Oromoo barannee haa barsiisnu. Fa ga ha wallaalummaan haafuu hundinuu haa barannu qubee afaan Oromoo barannee haa barsiisnu. Sirriitti amma haamilee ofii keessanii sirriitti harka rukutadhaa sirriitti. Taa. Sagaleen keessan hin dhaga'amu. Tole barattoota faaruun keessan isin naa faarsitan sirriitti natti toleera. Naamusaan naa faarsitan har'a gara barumsa keenya har'aattan seen. Barnoota keenya darbe wayitii marii irratti gosoota nyaataa barataa turtan. Gosoonni nyaataa isin barataa turtan mee eenyuun na yaadachiisa? Barnoota darbe irratti wayitii marii irratti gosoota barnootaa barattan miti? Mee gosoota barnootaa barattan san eenyuun na yaadachiisa? Feeneet, muuzii, kabraa, seenaa, poomii, mooneet dastaa, muuzii jedhameera isheen illee sirriidha irra deebitee muuzii.
olaani maangoo hawweera aappilii jechuun yookiin poomii jennee baranne nyaata aadaan baranne kalee mee nyaata aadaa barnoota darbe keessatti barattan san eenyu tokko natti tokko barnoota darbe keessatti nyaata aadaa Oromooti jedhamee kan baratan eenyu na yaadachiisa tokko milkeessaa dinnicha eebba nyaata aadaa muuzii nyaata aadaati ijoollee mee nyaata aadaa hin beektanii nyaata aadaa barattan Sumayyaa foon anti nyaata aadaa keessaa tokko mee natti qaaraa nuuf toleeti caccabsaa sirriitti harka rukutaafi sirriitti ofii keessanii waan yaaltan hundi keessanuu yaaltan waan ta'eef harka rukutadhaa sirriitti tolee barattoota kan isin amma natti himaa turtan barnoota wayitii marii darbe keessatti kan barattanidha. Har'a kan barattan miseensota maatii. Maatii ni beektani miti? Miseensa maatii jechuun kan mana tokko keessa waliin jiraatan jechuudha. Dhageessanii miseensa maatii jechuun maal jechuudha? Mana tokko keessa kan waliin jiraatan jechuudha. Mee barattoota mana keessa eenyu waliin jiraattu mee eenyu natti miseensa maatii jechuun mana tokko keessa nama waliin jiraatu jenneera. Mee eenyu waliin jiraattan mana keessa? Eenyu waliin yeroo san? Abbaa koo kabra sirrii abbaa koo keemboon haadha koo kun sirriidhaan illee sinobsan eenyu waliin jiraatta mana keessa? Haadha koo kabra haadha jettan abbaa jettan mana keessa namni biraallee ni jira miti? Eenyu fa'aa jirame? Waliin meenatti eenyu waliin jiraattaa mana keessa? Haadha dabalatee abbaa kabraa eenyunni? Obboleessa kan koo sirriidha isheenillee sirriidha. Seenaa obboleettii sirriitti harka rukutadhaa sirriitti. Dhaggeeffadhaa. Maatii jechuun nama mana tokko keessa waliin jiraatan jenneera. Isaanis eenyunni? Haadha, abbaa, obboleessa, obboleettii. Obboleessaaf obboleettiin maal jedhamu? Ijoollee jedhamu. Walitti ijoollee jedhamu. Kanaaf maatii bakka lamatti qoonnee ilaala. Maatii bakka lamatti qoonnee ilaala. Isaanis maatii xiqqaa fi maatii guddaa jedhamu. Maatii xiqqaa fi maatii guddaa. Maatii bakka meeqatti qoonnee inneerraa? Bakka meeqa? Bakka lama. Innis eenyuuf eenyunni? Maatii xiqqaa fi maatii guddaa. Maatii xiqqaa kan jedhaman haadha, abbaa, ijoollee. Maatii guddaa kan jennu immoo abbaa, haadha, ijoollee, akkoo, akaakayyuu, eessuma, wasiila. Jarri kun maal jedhamu? Maatii bal'aa jedhamu. Ammaas fakkiin isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf fakkiin kun isinitti ni mul'ata miti? Ni mul'ata? Fakkii kanarratti abbaan jira, haatiin jirti, daa'imni ni jiran miti? Jarri kun miseensota maatii jedhamu.
Jarri kun maal jedhamu? Miseensota maatii jedhamu. Kun miseensa maatii xiqqaadha. Kun immoo miseensota maatii bal'aadha. As eenyu jiru? Akaakayyuu, akkoo, abbaa, haadha, eessuma, wasiila. Argitanii miti? Baay'ee jiru miti as? Mee kana eenyutu as bee baay'ina fakkii as jiruutii fi kana as jiru lakkaa'ee baay'ina isaanitti. Kamtu maatii xiqqaadha? Kamtu maatii guddaa akka ta'e adda baafachuuf eenyu kana dhufee naa lakkaa'ame as bee? Mee eenyu lakkaa? Kottu. Mee sirriitti lakkaa'uu siinaa ilaalaa. As namoota meeqa akka jiran, asillee namoonni meeqa akka jiran naa lakkoofti sagalee si ol kaastee. Kan jalqabdu miseensa maatii xiqqaarraa jalqabdi. Tokko, lama, sadii, afur, shan. Shan. Miseensi maatii xiqqaa meeqatu jira? Shan. Mee isaanis lakkaa. Tokko, Lama, sadii, afur, shan. Mee miseensa maatii bal'aa immoo meeqa akka jiran nuuf lakkooftu. tokko, lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko. kudha lama. Sirriitti harka rukutaafi. Laalaa asitti miseensi maatii bal'aa meeqatu jiru? Meeqa dubbiste? Mee isinillee na dhageessisaa lakkaati. Tokko. Kudha lama. Sirriitti harka rukutadhaa. Amma kana barannee maatiin haati keessan, abbaan keessan miseensa jedhamani miti? Mee ga'een yookiin hojiin abbaa keessanii maali? Mee abbaan keessan maal hojjeta? Haati keessan maal hojjetti? Obboleessi keessanoo mee ga'ee jaraallee xiqqoo simee na yaadachiisa. Mee abbaan keessan maal hojjeta barattoota? Nuuf tolee maal hojjeta mee abbaan kee? Hojii maalii? Hojii kabraa? Kabraa eenyuun yeroo san hojii maalii hojjeta? Hojii kompiitaraa hojjeta abbaan kiyyaa. Kabraallee feene abbaan kee maal hojjeta? Kompiitara irratti waan adda addaa barreessaa. Mee haadha'u kanaadhaa eenyuun na yaadachiisa. Haati keessanoo mee maal hojjetti? Haati keessanillee ni hojjetti miti? Mee maal hojjetti haati? Aanti maal hojjetti mee haati kee? Kompiitara ilaalaa jirti. Kompiitara laaltee waa hojjetti. Kabraa? Mee haati keessan maal sinoobsan maal hojjetti? Waxii qopheessiti. Waxii. Sirriidha. Eebbaa? Haati kee maal hojjetti mana keessatti mee yaadadhu? Mana keessatti maal hojjetti? Waxii hojjechaa jirti haati kiyyaa jedhe eebbaan. Keemboon haati kee maal hojjetti? Nyaata naa qopheessiti. Sirriitti harka rukutadhaa. Sirriitti. Amma kana baranne haati keessan, abbaan keessan, miseensi maatii eenyu akka ta'e baranne. Mee amma immoo gara ollaa keessaniitti darbin. Ollaa ni qabdanii ijoollee? Ni qabdanii? Ollaa jechuun kan naannoo mana keessaniitti namoota argaman jechuudha. Mana keessan ni beektani miti?
Mee naannoo mana keessaniitti namoota argaman ollaa jedhamu. Mee eenyu faadha? Mee ollaa keessan eenyutu beeka ollaa? Eenyu jaa? Mee ollaa keenya eenyu ni jedha yaa? Sumayyaa ollaan kee eenyunni? Iliyaas. Ollaan keenya Iliyaas. Cimtuudha sirriitti. Sirriitti feeniiti. Nuuf toleeti. Meetii. Ollaan eessatti akka argamu ga'ee ollaallee barachuuf mee ollaa keessanii wajjin immoo maal hojjettu? Mee ollaa wajjin maal faa gootu? Fakkeenyaaf an ollaa kiyyaa wajjin buna waamee buna nan dhugaa. Yoo jarri dhukkubsatan deemee nan gaafadhaa. Mee ollaa wajjin maaltu godhamame? Mee namni harka baasee deebinaan deebisnee hirmaadhaa. Naanaati mee ollaa wajjin maal hojjetamaati? Ollaa waamee buna waliin dhugaa. Sirriitti harka rukutaafi. Kabraa mee ollaa wajjin maaltu hojjetama? Maaltu godhama? Akkamii wal gargaarama ollaa wajjin? Namni martu ollaa ni qaba miti? Kanaaf ollaan barbaachisaadha. Ollaa wajjin immoo haala kamii wal gargaarame? Ani sirriitti mee miti? Yoo dhukkubsate deemee nan gaafadha jedhe. Isinoo mee kan maatii keessan irraa argitan? Haadha kiyyaa wajjin ollaan keenya wal waamanii waan wal rakkatan waan wal barbaachisu hunda waliin wal gargaaranii. Sirriitti harka rukutaafi. Sirriidha ollaa wajjin wanna baay'eetu hojjetama. Yoo nyaata dhaban nyaata kennuufi, yoo bishaan dhaban bishaan kennuufi, yoo rakkatan qarshiisu waan qabaniin gargaaruun isin barbaachisa miti ijoollee ollaa? Kanaaf ga'een ollaa wajjin jiraatamuu waliin ba'amuu qabu wantoota akkasiiti jechuudha. Dhageessanii ijoollee? Ifaa amma nama sirriitti na dhaggeeffate na adda baasa. Gaafii bareeda isin gaafadha. Eenyutu na dhaggeeffataa jira? Eenyutu sirriitti naa deebisa? Tole qophooftanii? Mee miseensa maatii jechuun maal jechuudha? Miseensa maatii jechuun maal jechuudha? Nama tokko tarkanaa baasa. Nama lama tarkanaa baasa. 3 4 nama 4 tokko 2 3 4 nama 4 nama 5 ammallee namni naa deebisu. Feeneet maatii jechuun maal jechuudhaan jedhee nama mana tokko keessa kan waliin jiraatan. Harka rukutaafi. Namni mana tokko keessa jiraatu eenyu faadhame? Namni mana tokko keessa jiraatu eenyu faadha? Nama tokko ammas kan harkanaa baasa. 2 3 4 5 sirriitti baasa harta ciccimoo taatan. Ciccimoo 1 2 3 4 5 6 7 8 baay'atan 9. Namoonni mana tokko keessa jiraatan eenyu faadha? Yaadattanii mana keenya keessa eenyutu jira? Mana keenya mee yaadadhaa ijoollee? Mana an seenu sana keessa eenyutu jira? Mee nan yaadadha. Anis nan yaadadha. Mee yaadadhaa? Eenyu jira? Asii yeroo manatti gal eenyuun mana keessa keenya jira? Sumayyaa? Iliyaas mana koo keenya keessa jira. Kabraa? Seenaa? Abbaan kiyya mana keessa keenya keessa jira. Abbaan kiyya ni jira. Keemboon? Obboleessi koo mana keessa ni jira. Abbaan koo ni jira. Obboleessi koo ni jira. Kabraa? Olaanii?
haati kooni jirti ijoollee haadha irraanfattanii haatiin irraanfatamti eessi kabraa Yunus immaa kiyyaa jechuun eenyuuni haadha kiyyaa abbaa natti himtan haadha natti himtan obboleessa natti himtan kanaaf ammallee jira mana keessa kan waliin jiraan ni jira amma yaadadha milkeessa obboleetti sirriidha miti haadha natti himtan abbaa obboleetti obboleessa kabiraa firrii keessan isin biraan jiru sanyii obboleetti nuuf toleeti akkoo waliin haadha koo abbaa koo mee hundi keessanuu deebii sirrii naa deebistanii waan inni isinitti hime dhageessaniittu gurri keessan kun lamaanuu sirriitti dhagaa jira sirriitti na dhagaa jira mee harka rukutadhaa sirriitti 1 2 3 irra deebi'aa 1 2 3 amma gaafii as baasee barattoota fakkeenya maatii bal'aa maatii xiqqaan isinitti agarsiisa keemboon kottu naanaatii aantii mooneef mee kan teessan immoo as bilisummaa seenaa sinoobsan olaanii sanyii milkeessaan as garee kanatti as amma namoota taa'aa jiran kan maatii bal'aan gara kam akka jiru maatii xiqqaan gara kam akka jiru natti himtuu jechuudha. Ni mul'ata miti? Kun garee biraadha. Kunillee garee biraadha. Kun maatii addaati. Kunillee maatii addaati. Mee maatii kana lamaan keessaa maatii xiqqaaf maatii guddaa jedhee eenyutu adda baasee natti hima? Maatii xiqqaan gara kana moo gara kana jira? Yeroo san ol ka'i. Lakkaa'itii lakkooftee maatii xiqqaan kam akka ta'e adda baafatte. Mee kottu. Sagalee kee ol kaastee lakkoofta. Kottu. Kunillee garasitti lakkoofta. Lakkaa'ibee maatii kana. Jireenyaanni sagaleen kee nagaamu bara. Afur. Maatiin garas jiru meeqa? Afur. Kottu mee garas amma immoo maatii kana lakkaa'i. Sagalee isaa dhageessanii? In dhageenye maalan godhaan sagalee kee ol kaasi. Ol sagalee. Ja'a. Asitti maatii afur lakkooftee asitti maatii ja'a lakkooftee. Kanaaf maatiin bal'aan maatii kana moo maatii kana? Maatii kana maaliif? Maaliif maatii bal'aa ta'an jirri? Waan jaha tahaniif. Sirriitti argaa rukutaafi. Deemaa ta'a. Barattoota. Amma waa'ee miseensota maatii baranneerra. Miseensonni maatii eenyu akka ta'an gara fuulduraatti baay'ataa akkoo akaakilee eessuma wasiila yoo dabalan baay'ataa deema. Gaafas maatii bal'aa jedhama. Walumaa galatti barnoonni keenya hadhaa kana fakkaataa
isinin jaalladha galatoomaa nagaa naa ta'a. Akkam jirtu barattoota? Meel ol kaa meel tokko ol kaa. Ni dadhabdanii barattoota? Xiqqoo sii qaama keessan ho'isna. Ol fuuldura siin duuba gad. Ammallee xiqqoo sii jedha. Tokko lama sadii afur shan ja'a. Fiigamee achitti jedha. Jedha motora ofaame xiqqoo sii jedha sirriitti. Amma gara teessoo keessaniitti deebi'a. Mee faaruu tokko mee faaruu bareeda kan jaallattan naaf aarsaa. Qubee afaan Oromoo kan jedhu sana baay'ee jaalladha. Si argadhe nagaa. Isingaa harka rukutadhaa waan faaruu naa jettaniif. Isinin jaalladha shii ijoollee? Na jaallattanii isin? Mee akkamitti na jaallattu? Akkasitti moo? Anillee akkasitti maa godhee isin jaalladha? Akkasitti na jaallattu? Barnoonni keenya har'aa wayitii sheekkoodhaan baran. Barnoota darbe keessatti sheekkoo yookiin oduu durii barattanii turtani miti? Mee oduu durii eenyutu na yaadachiisa? Oduu durii yookiin sheekkoo barnoota darbe keessatti barattan san eenyuun na yaadachiisame? Mee eenyuun na yaadachiisa? Barattan. Saree adurree re'ee turan. Eenyutu qabaa kan? Eenyutu qaba? Saree adurree re'ee kana eenyuun ni qabu? Eenyuun maatii eenyutu qaba? Tole sareen maal nyaatti? Yookiin sareedhaa maaltu bitamee? Saree daabboo fi foonii. Daabboo fi foon. Sirriitti harka rukutaa fi sirriitti yaadatu. Namni kan biraanatti muudhaa harka baasaa jiru jiraa? Naanaati mee maal barattan? Adurreen waan bitteef aannan naa bitii jette. Adurreen aannan naa bitii jetteen. Aannan maaliif fayyada jenne mee? Qaama koo naa furdisaa. Qaama koo naa furdisaa. Sirriitti haamilee kennaafi kaa. Har'a immoo maal barannaa? Wayitii sheekoodhaan barumsa har'aa baran. Sirriitti na dhaggeeffadhaa, baay'ee namatti tolaa.
yoo dhageessan isa nutti minaan jettu yeroo mara isa qofa dhaggeeffachuu feetu amma jalqabe na dhaggeeffadha bilisummaa maatii obbo Dhugaasaatu jiru maatii obbo Dhugaasaa jedhamantu jiru isaanis haadha warraa ishee aadde Tolashii fi ilma isaanii Milkaa intala isaanii Seenaa jedhamu qabu. Dhageessanii ijoollee obbo Dhugaasaan haadha warraa ishee Tolashii ilma isaanii Milkaa intala isaanii eenyuun jedhee Seenaa jedhamu qabu turan. Isaan kun mana tokko keessa waliin jiraatu. Milkaa, Seenaa, Tolashii, obbo Dhugaasaa mana tokko keessa waliin jiraatu. Kana qofa miti. Kan mana keessa jiraata firri kan biraallee ni jiru. Firoonni biraallee jara isaanii waliin kan mana keessa seenan ni jiru. Eenyuun inni kan waliin jiru obboleessa obbo Dhugaasaa kan dhiyeenya fuudhe obbo Gammachuu jedhama. Kan eessa jiraatu kan mana obbo Dhugaasaa keessa waliin jiraatu. Kabiraammas ni jirti. Isheen immoo obboleettii aadde Tolashii Shuree jedhamti. Eenyu jedhamti? Shuree. Hin dhageenye. Shuree jedhamti. Obboleessi obbo Dhugaasaa eenyu jedhama? Gammachuu jedhama. Obboleettiin aadde Tolashii immoo Shuree jedhamti. Meeqa guutan ijoollee? 4. Abbaa obbo Dhugaasaa aadde Tolashiidhaan 2, Gammachuudhaan 3, Shureedhaan 4, Milkaadhaan 5, Seenaadhaan meeqa? 6. Ammallee namni biraa ni jira. Ammallee nama 6 guutan jaarratti firoonni biraa kan biraallee baay'ee jiru mana isaanii keessa. Isaan nama jaallatan nama nagaa waan ta'aniif fira baay'ee of biratti qabatu. Firoonni hafan eenyunni mucaa adaadaa isaanii Moosisaa fi mucaa obboleettii isaa Turaa jedhama. Meeqa guutaniiru amma? 8. Sila meeqa lakkoofne? 6. Amma Moosisaadhaa fi Fufaa wajjin 8 ta'an. Ammallee obbo Dhugaasaan namni biraa isaan bira jira. Eenyutu bira jira? Akaakayyuu aadde Tolashii. Cidha obbo Gammachuutiif dhufanii isaanuma biratti hafan. Nama 9 ta'an. Nama 9. Mee maqaan isaanii eenyu salgan kun? Obbo Dhugaasaa tokko jedha. Obbo Dhugaasaa. Aadde Tolashii. Obbo Gammachuu. 3. Ilma isaanii Milkaa. 4. Intala isaanii Seenaa. 5. Sagaleen keessa wanta tokko hin dhaga'amu. Intala isaanii Seenaa. 5. Obboleettii aadde Tolashii Shuree. 6. Mucaa adaada isaanii Moosisaa. 8. Fufaa. Akaakayyuu aadde Tolashii wajjin meeqa ta'u? 9 ta'u. Meeqa ta'u? 9. Mana tokko keessa nama 9 ta'anii jiraatu. Tole? Nama meeqa ta'anii jiraatu? 9. Dadhabdan. Fuulli keessan sirrii miti. Mee anillee nan dadhabee sagaleen keessan illee dhaga'achuudha baay'een fedhaa jira waan ta'eef sagal irratti dhaabneera. Asii kaasneetti fufne mee faaruu qubee afaan Oromoo haa 1 2 3 afaan Oromoo haa Oromoo sagalee
guuttadha. Amma sheekuun isinitti hime keessatti meeqa jiru jenneerraa maatiin obbo Dhugaasaa meeqa jennee? Sagaltu jiru jenneerra. Salgan kun immoo hojii adda addaa qabu. Hojii adda addaa qabu salganu. Ijoolleenis haadhaaf abbaa ofii gargaartii, firoonni bira jiraatanis maatii ofii sirriitti gargaaru, mana keessatti gammachuudhaan jiraatu, daa'imni kaan daa'ima kaan ittiin bu'u, daa'imni maatiif sirriitti ajajamaa, firootan bira jiranuuf illee sirriitti ajajamaa. Kanaaf firootan jara bira jiran keessaa Aaddee Tolashiin obboleettiin ishee eenyu ni jenneerraa? Shuree jedhamti jenneerra. Shureen maal maatii isaanii gargaarti sirriitti fakkaata? Ni teessu baay'ee sirriitti gargaarti. Maatii kan sirriitti hojjettee gargaarti. Maal gooti? Suuqii obbo Dhugaasaa keessa teessee qarshii yookiin maallaqa walitti qabdiif. Akkanaan gargaarti. Dhageessanii akkatti gargaartu? Suuqii keessa teesseeti maallaqa obbo Dhugaasaa walitti qabdee bakka tokko gootiif. Obbo Gammachuunis akkasitti maatii gargaara. Sirriitti gargaara. Baay'ee jaallatu jarrillee. Maaliif waan gargaaruuf, waan ajajamuuf. Maal godhee gargaara isinitti fakkaataa ijoollee? Meeshaalee gurgurtaadhaaf ta'an deemee fidaaf. Aaddee Tolashiin suuqii keessaa qarshii walitti qabdi jenne miti? Obbo Gammachuun obboleessi obbo Dhugaasaa jechuudha. Deemee wantoota suuqii keessatti daldalaman yookiin gurguraman fidaaf. Haala kanaan gargaara. Ammallee ni jiru. Ijoolleen adaadaa sun ni jiru. Ijoolleen obboleessaa ni jiru. Isaan immoo eenyu ni maqaansa? Tokko Moosisaadha jedhe miti? Tokko Moosisaadha. Tokko immoo Fufaadha. Jarri immoo maal godhu isinitti fakkaate? Baay'ee waan jaallataniif maatii kan. Namni yoo nama jaallate nama gargaara miti ijoollee? Naamusa waan qabanuuf sirriitti maatii kana gargaaru. Jarri immoo meeshaa ulfaatoo ta'an kan Aadde Shureen meeshaa gaaraa sheelfii irraa buustee gurguruu hin dandeenye gadi buusee itti kenna. Haala kanaan wal gargaaranii mana tokko keessatti waliin jiraatu. Dhageessanii ijoollee? Dhageessanii? Wal gargaaru moo waliin gargaaranu maatiin obbo Dhugaasaa? Wal gargaaru. Sirriitti wal jaallatu. Mana keessan irratti manatti illee gammachuudhaan jiraatu. Maatii baay'ee ta'anii nama 9 ta'anii gammachuudhaan jiraatu. Daa'imni illee sirriitti maatii kanaaf ergamti. Firoonni bira jiran illee daa'ima kana sirriitti jaallatu. Daa'imni mana keessa jiran seenaaniif milkaan illee sirriitti ajajamu. Firootan bira jiranuuf, namoota mana keessa jiranuuf, nama kamiyyuu yoo ta'e sirriitti ajajamu. Kanaaf jarri illee baay'ee jaallatamu. Haati warraa Tolashiinii fi obbo Dhugaasaan daa'ima isaanii illee sirriitti jaallatu. Waan sirriitti ajajamaniif, waan maatii gargaaraniif sirriitti jaallatu. Tole? Tole eega kana na dhaggeeffattanii ani immoo maatii keessan akkamitti akka gargaartan isin gaafadha. Natti himtu miti tole ijoollee? Mee maatii keessan akkamitti gargaartu? Mee akkamiin gargaartu? Feeneet? Yeroo haati kiyya bishaan waraabuu deemtu anillee ishee wajjin deemeetan bishaan waraabee gargaara. Meeshaa xixiqqishoo waan humni sii danda'uun qabattee gargaarti. Sirriitti harka rukutaa fi mee sirriitti. Ammallee isin gaafadha. Obboleessi obbo Dhugaasaa maqaan isaa eenyunni?
obboleessi obbo Dhugaasaa maqaansaa eenyunni? Yeroo san Milkaa. Milkaa kabraa feeneet seenaan intala isaaniiti. Milkaan ilma isaaniiti. Obboleessi obbo Dhugaasaa maqaan isaa eenyunni? Gammachuu. Argitanii? Harka rukutaa fi sirriitti. Ammallee isiniin gaafadha. Obboleettiin aadde Tolashii maqaan ishee eenyu? Obboleettiin aadde Tolashii maqaan ishee eenyu? Seenaa. Shuree. Sirriitti harka rukutaa fi. Ammallee gaafii baay'ee salphaan isin gaafadha. Maatiin obbo Dhugaasaa baay'inni isaanii meeqa? Baay'inni maatii obbo Dhugaasaa meeqa? Harka baasuudhaan. Olaanii. Sagal. Harka rukutaa fi sirriitti. Sirriitti rukutaan jirtan. Tokko, lama, sadii. Namatti tola miti ijoollee? Amma achi gaafii nu gaafadhu jedhanii harka baasaa jiran. Gaafii nu gaafadhu mee jedhanii harka baasaa jiran. Mee kan suuqii obbo Dhugaasaa keessaa maallaqa yookiin qarshii walitti qabu eenyunni? Suuqii obbo Dhugaasaa keessaa kan maallaqa yookiin qarshii walitti qabduuf yookiin walitti qabdu eenyun? Eenyu siit? Nuuf toleet? Haadha. Firootaan jara bira jiranu keessaa kan qarshii walitti qabdu eenyu siin? Yeroo san seenaan intala isaaniiti. Daa'ima xiqqishuudha. Shuree. Sirriitti rukutadha. Kan meeshaa dhaqee meeshaa suuqiitti gurguramu kan deemee fidu eenyunni? Kan deemee fiduuf Gammachuu jedhama. Eenyu jedhama? Gammachuu. Tole barattoota. Amma sheekoon isin har'a barataa turtan kana fakkaataa. Barnoota darbee keessanitti illee yaadattanii kanarraallee sirriitti na dhaggeeffattaniittu. Isinillee mana keessan keessatti haadha keessan, abbaa keessan, manguddoo akkoo keessan, akaakayyuu keessan waliin sheekoo nutti himaa jedhaatii gaafadhaatii yeroo as dhuftan immoo anatti asitti himtanii. Tolee barattoota. Harka rukutadhaa sirriitti ho'isaati. Tolee barattoota barnoonni keenya har'aa kana fakkaataa. Nagaa naataa isinin jaalladha. Nagaan naa oolaa.